Ashama kam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odeessaalee ispoortii onkololeessaa 17 2026 maddeen garaagaraa irraa walitti qindeessinee qabannee dhiyaannee jiraan waliin tura. Gulaalli taphoota geebaa addunyaa 2026 torbaanota lamaan darban godhamaniin biyyoonni gara wal dorgommichaatti darbuu isaanii mirkaneeffatan. Hanga ammaatti biyyoota 26 yoo ta'an Afrikaa irraa Morokoo, Tuniiziyaa, Misra, Aljeeriyaa, Gaanaa, Keep Verde, Saawuz Afrikaa, Senegaal fi Koodivuwaar maama Afrikaa bakka bu'uudhaan wal dorgommicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Eeshiyaa irraa Riippabliik Kooriyaa, Joordaan, Awustreeliyaa, Niwuziilaand, Uzbeekistaan, Qatar, Saawudi Areebiyaa, Jaapaanii fi Iraan gamanumaan darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Ameerikaa kaabaa irraa biyyoonni sadan wal dorgommicha qopheessan Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanadaan kallattiidhaan akka seera fiifaatti gulaalli malee wal dorgommicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Arjentiinaa, Ikwaador, Biraaziil, Yuraagwaay, Paaragwaay fi Kolombiyaan biyyoota darbuu isaanii mirkaneeffatanidha. Biyyoota Awurooppaa irraa herreega qabxiitiin hanga ammaatti darbuu ishee kan mirkaneeffatee jirtu Ingilaand qofa yoo taatu, biyyoonni kaawwanii sadaasaa dhufu kana tapha xumura gulaallichaa erga taphataniin boodatti kan mirkaneeffamu ta'a. Gama odeessaalee liigiiwwan Awurooppaatti yommuu ceenu sababa taphoota gulaalli geebaa addunyaatiin addaan citee kan ture torbee kana kan itti fufu yoo ta'u, har'a waaree booda Pirimeer Liigii Ingilizii tapha torbee 8ffaa Cheelsiin gara dirree Nootingaam Forest Sitii Giraawundi imaluudhaan kan taphatan yoo ta'u, boru yeroo walfakkaataa sa'aatii 11 irratti Kiristaal Paalaasii fi Barnamaawuz, Brightonii fi Newcastle, Manchester City fi Everton kan taphatan yoo ta'u, Arsenaal gara dirree Fulham Craven Cottage imaluudhaan 1-1 irratti wal morkatu. Dilbata galgala tapha eeggamaa cimaa torbee kana Pirimeer Liigii Ingilizii diddiimoo lamaan kan walitti fiduu yoo ta'u, Manchester United gara Anfield Road imaluudhaan galgala sa'aatii 12:20 irratti dirree Liverpool Anfield Road irratti wal ni morkatu. La Liga Speenii tapha torbee 9ffaa sanbata xinnaa waaree booda sa'aatii 10:15 irratti Baarseloonaan dirree isaa irratti Jiroonaa waliin yoo taphatu, galgala sa'aatii 12:20 irratti Villareal Real Betis waliin wal morkatu. Galgala sa'aatii 3 irratti Atletico Madrid dirree isaa irratti Osasuna waliin kan taphatu yoo ta'u, dilbata Real Madrid gara dirree Getafe Coliseum imaluudhaan kan taphatan ta'a. Seeriyaa A Xaaliyaanii taphoota torbee 7ffaa sanbata xinnaa galgala sa'aatii 1 irratti Torinoon dirree isaa Olompikoo di Torinoo irratti Naapoolii yoo keessumeessu, sa'aatii 9:45 irratti tapha eeggamaa torbee kanaa Seeriyaa A Xaaliyaanii kan ta'e Roomaan dirree isaa Staadiyoo Olompikoo irratti Inter Milaan waliin wal morkatu. Dilbata Yuventus gara dirree Koomoo imaluudhaan guyyaa 1:20 irratti kan taphatan ta'a. Bundesliga Jarmaniitiin sanbata xinnaa waaree booda sa'aatii 10:20 irratti Mainz dirree isaa irratti Leverkusen waliin kan taphatu yoo ta'u, yeroo walfakkaataatti RB Leipzig Hamburger SV waliin kan taphatan ta'a. Dilbata tapha eeggamaa Bundesliga torbee kana kan ta'e qabxii 4 wal caalanii 1ffaa fi 2ffaa irratti kan argaman Bayern Munich fi Dortmund dirree Bayern Munich Allianz Arena irratti sa'aatii 1:20 irratti galgala wal morkatu. Liiguwaan Faransaayitiin tapha torbee 8ffaa har'a galgala 9:45 irratti PSG'n dirree isaanii irratti Strasbourg yoo keessumeessan, boru galgala sa'aatii 2 irratti Angers dirree isaanii irratti Monaco waliin ni taphatu. Marseel dirree isaa irratti Havre waliin galgala sa'aatii 4:05 irratti kan taphatan ta'a. Odeessaalee ispoortii har'aaf qindeessine kanuma hanga yeroo itti aanu lagaruutti yeroo gaarii.